عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام harka hordoftotaaf kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii simbira haa jiraatu jedha. Egaa akkuma beekamu YouTube barallee gumuu harka bifa bareedaa ta'een diizaayinii haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Diizaayiniin kun akkuma argitan baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokkollee salphaadha. Haala barbaanneen yookiin kirrii bifa barbaanneen dhaannee mana keenyatti miidhagfachuu ni dandeenya. Hojjannee illee gurgurree qarshii irra oolfachuu ni dandeenya. Egaa haala kamiin akka itti dhaatamu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa kana isinitti agarsiisu kirrii bifa kanaatiin. Kirriin kun baay'ee tokko qal'aa waan ta'eef kirooshee tokko tuqaa 25 fayyadama jechaadha. Egaa jalqabbiin hojii keenya yeroo baay'ee akkuma isinitti himu qubarrattis marachuu ni dandeenya. Kiroosheedhaanis sansalataan godhachuu ni dandeenya. Amma akkuma argitan yeroo baay'ee sansalataan isinitti agarsiisaa adhallee sansalataan isinitti agarsiisaa jechaadha. Sansalata 8 ol dhaanna. Akkasitti erga guduunfannee 1 2 3 4 5 6 7 8 8 erga haala kanaan dhaanne finnee bakka jalqaba tokko dhaanne irratti walitti qabsiifannaa jechaadha. Akkasiin bifa 0 nuuf taatutti sana booda akkas godhanna. Agartanii erga akkas godhanne amma ol 1 2 3 sansalata 3 ol dhaannaa. Sansalata 3 akka dabal kirooshee tokkotti fayyadamna isiniin jedheera. Sana booda boolluma kana keessa dabal kirooshee 4 dhaanna. 1 2 3 4 erga 4 dhaanne amma sansalata 3 dhaanna. 1 2 3 sansalata 3 ala kanaan dhaanne finne ammas bakkuma sana keessa dabal kirooshee 4 dhaanna. 1 2 3 4 kirriin kun waan qal'aa ta'eef 4 hin taasifadhaani. Kirrii furdaadhaani 3 godhachuu dandeessu jechaadha. Ammallee sansalata 3 dhaanna. Sansalata 3 erga dhaanne ammas dabal kirooshee 4 dhaanna jechaadha. Dabal kirooshee 4 yeroo 4 dhaachuu qabna geengoo kana keessa. Amma haala kanaan dabal kirooshee 4 yeroo 4 dhaadhee jechaadha. 1 2 3 4 sansalata 3 qofa gidduu galfannee haala kanaan dhaanna. Erga dhaanne ammallee sansalata 3 1 2 3 sansalata 3 erga dhaanne bakka jalqaba sansalata 3 akka dabal kirooshee tokkotti fayyadamna isiniin jedheen mataa isii keessa yeroo tokko akkas qabsiifannaa jechaadha walitti. Agartanii erga akkas qabsiifannee finna. Amma meeqa dhaannaa 1 2 3 4 sansalata 4 ol dhaanna. Erga sansalata 4 ol dhaanne kirooshee keenya ramarree bakka jalqaba bakka sansalata 3 dhaanne tarkaanfanne kana keessa dabal kirooshee 4 dhaanna. Amma 1 2 3 4 boolla tokko keessa dabal kirooshee 4 jechaadha. Amma illee deebisnee sansalata 3 dhaanna. 1 2 3 bakkuma 4 dhaanne sana keessa boolluma sana keessa deebisnee dabal kirooshee 4 dhaanna. Sansalata 3 adda baafannee dabal kirooshee 4 dhaanna jechaadha. Ammallee boolluma sana keessa 4 erga haala kanaan 4 dhaanne ammallee 1 2 3 4 sansalata 4 dhaanne. Sansalata 4 dhaanne finne amma kunoo dabal kirooshee 4 kanarra tarkaanfannee bakka kana bakka jalqaba sansalata 3 dhaanne walakkaa sana keessa ammallee dabal kirooshee 4 dhaanna.
tokko lama sadii afur agartanii ammallee tokko lama sadii sansalata sadii ol dhaanne bakkuma sana keessa deebisnee double crochet afur dhaanna boolluma sana keessa jechaadha. amma kan godhaarra boolla tokko keessa double crochet 8 fayyadamaarra jechaadha. sansalata sadiin qofa adda baafanna. sana booda erga dhaadhee tokko lama sadii afur sansalata afur dhaadhe agartanii dizaayinii akkasiin uumamaa deemaa jechaadha. amma lama dhaanneerra kan nu barbaachisu afur jechaadha. egaa haala kanaan afur dheetan jira tokko lama sadii afur jechaadha. erga hangas dhaadhe amma zuurii sadaffaa yookiin marsaa sadaffaa asirratti dizaayinii biraati jechaadha. zuurii sansalata afur dhaachuun dagaannu asirratti sansalata afur erga dhaannee bakka duwwaa kana keessa double crochet afur dhaanna agartanii amma nan dheekee kuno anisa kanan dheekee kun zuurii tokko kan lammataati kan lammataa kanan dheekee jechaadha. kan lammataa kana dheenkee amma kan sadaffaa dizaayinii sii kana haala kamiin akkatti baafannu sanatti agarsiisaadha jechaadha. dizaayinii sii kana erga haala kanaan godhanne sansalata afur dhaannee double crochet afurii dhaanna jechaadha. lama sadii afur agartanii double crochet afur erga dhaannee ammallee tokko lama sadii afur sansalata afur ol dhaanna. sansalata afur erga ol dhaannee bakkaas double crochet afur dhaannee sansalata sadii dhaannee kaanne ammallee boolluma sana keessa double crochet afur dhaannee akkuma sanaan bifuma sila dhaannee dabarfanneen tokko lama sadii afur agartanii dizaayinii double crochet afur erga dhaadhee tokko lama sadii sansalata sadii ol dhaadhee ammallee achuma keessa double crochet afur dhaadha. kun akkuma jiruun akkuma kana dhaadhee nu wal ba'a jechaadha hanga xumuraatti. sadii afur agartanii afur erga dhaadhee sansalata afur tokko lama sadii afur yoon sanatti ariifadhe dhiifama. ammallee kunoo bakka sansalata sila afur dhaannee tarkaanfanne keessatti as bakka kana double crochet afur dhaanna tokko lama sadii afur agartanii double crochet afur haala kanaan. sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur dhaannaa jechaadha. agartanii asirratti kun afur afur akkasumaan ol xumurraa bakka kanarratti immoo dizaayinii kana baafannaa jechaadha. egaa kana fakkaatan zuurii guutee kirriin koo kun bicuu si dukkanaa waan ta'eef sirriitti mul'achuu dhiisuu danda'a. amma erga akkas goonee sansalata afur dhaachuun dagannu tokko lama sadii afur erga afur dhaannee as bakka sila double crochet afur dhaannee dabarfanne kana keessa bukkee kanaan tokko lama dabalannaa jechaadha. tokko kun bakka duwwaa kanarra double crochet lama haaraatti dhaanna. sana booda bakka double crochet afur dhaannee mataa isaarra tokkoon tokko isaarra double crochet tokko tokko dhaanna agartanii double crochet tokko tokko akkasitti irra keessa isaatan dhaadha. sana booda ammallee bukkee kara kanaan double crochet laman dhaadha jechaadha. sana booda sansalata afur tokko lama sadii afur agartanii
erga haala kanaan sansalata afur dha'ee fidee bakkaas double crochet afur boolla tokko keessa dha'ee deebisee double crochet afur illee boolluma sana keessa dhahadhaa jechaadha. Sansalata sadiin gargar baaseetan tokko lama sadii boolluma sana keessa ammallee double crochet afur dhahadha. Dizaayiniin kun akkuma jiru kanaan gad ol baasnee jedheera. agartanii sana booda tokko lama sadii afur double sansalata afur dha'ee ammallee kunoo bakka double crochet bakka double crochet sadiin dha'ee kan afur dha'ee kana keessa bakka duwwaa kana keessa double crochet lama dhahadha. tokko ammallee achuma keessa lama sana booda kunoo tokkoon kanarra double crochet tokko dhahadha jechaadha. mataa sarra tokko lama sadii erga dhahadhe ammallee kunoo bakka duwwaa kana keessaan ammallee double crochet lama dhahadha. meeqanoota 6 nuuf ta'e jechaadha. sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur dhahanna. kana jechuun kun dizaayinii isii kana dhahanne jirra jechaadha. egaa dizaayinii isa kana akkasitti xumurannee jirra. amma dizaayinii asirratti kan nu hafu dizaayinii kana xumurree jirra jechaadha. ana asirratti zuurii lammaffaa yookiin marsaa lammaffaa irratti sanatti agarsiise garuu kun nu barbaachisu sadii jechaadha. dhoofti isaa bifa tokko waan ta'eef marsaa tokko yookiin zuurii tokkotu sanatti agarsiisee dha'ee jira. tokko lama hanga asiitti sanatti agarsiise isa kana anitti dhaadheera jechaadha. kanaafuu amma dizaayinii kana akkuma xumurretti ta'ee isii kana haala kamiin akka itti baafannu kunoo bukkee kanaan immoo haala kamiin dizaayinii kana akka itti dhahannu sanatti agarsiisaa jechaadha. isii kanaaf isii kana erga haala kanaan dhahanne kunoo baay'ee tokko bareeda. erga haala kanaan dhahanne sansalata afur akkuma jiru dhahanna. tokko lama sadii afur sansalata afur erga dhahanne kirooshii keenya xalafne kunoo bakka duwwaa kana bakka kana jechaadha. bakka qubni koo keessa jiru kan double crochet afur dhahanna. tokko lama sadii afur agartanii haala kana erga double crochet afur dhahanne amma tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal 10 isiin kun 10 jechaadha. 10 kana double crochet tokko lama sadii afur shan ja'a sansalata ja'a ol dhahanne finne tokko lama sadii afur bakka shanaffaa kana keessa double crochet tokko haala kanaan double crochet tokko ammallee boollattaanu keessa double crochet tokko lama dhahannaa jechaadha. agartanii 10 ture kun 10 ture afurasiin dhiisnee lama keessa dhahanna. tokko lama ammallee erga sansalataan kana dhahanne finnee bakka kana double crochet afur dhahanna. double crochet afur dhahanna jechaadha. dizaayinii biraa uummachuuf double crochet afur nu barbaachisa. sadii afur agartanii akkanii nuti amma inni kun dizaayinii biraati jechaadha. erga akkas dhahanne tokko lama sadii afur sansalata afur dhahanne bakka kana ammallee akkuma sanaan egaa marsaan shanaffaa kana fakkaata. baay'ee tokko bareeda. kun dizaayiniin keenyas inni nu ammoo uummanne
akkasii jechuudha. Kana jechuun kunuunsa kanarra jirra. Amma marsaa shanaffaarra jirra jechaadha. Dizaayinii isii kana uummachuuf deemaa jirra. Viidiyoon kun bakka tokkotti waan dheeratuuf viidiyoo kana kutaa tokkoon xumurree kutaa lammaffaatiin yookiin kan xumuraa viidiyoo biraatti isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Maatiin haftaa dogongora kootiif illee koomantiidhaan natti himaa qajeelfadhaa. Gaaffii qabdan illee akkuma beekamu koomantiidhaan na gaafadhaa. Isiniif deebisuudhaaf ana qophiidha. Hanga viidiyoo kutaa lammaffaatiin walitti deebisnutti turtii gaarii.